kabajamoo jaalatamoo hordoftoota afaan qalloo diijitaal miidiyaa atirri torbaan qaban isin dhiyaannee jirra kana isinitti himuun kan isin faana turum an obsaar du'anii fi anis Dasto Ahmadi hanga xumura qophii keenyatti nu faana turan afeerra keenya. Egaa atirri keenya torbaan kanaatiin kan jalqaba waa'ee dhimma jimaarattis kan jalqabnu yeroo ta'u akkasuma waa'ee albama Saaliyaa Saamii mata duree Harargee jedhuun ture irratti ni haasofna. akkasumatti illee dabalataan gara odaa aartii jechuudhaan torbaan kana kitaaba aartist Abdii Qophee kan eebbifame irrattis ni xiyyeeffanna. Akkasuma oduu biyyaalaas waa'ee Raashiyaa fi kanneen kana fakkaatan ni qabna. Waa'ee fannoo irrattis ilaalchisee yaada keenya takka lama yennee atirri torbaan kana qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Nu faana turtii gaarii isin jenna. Mata duree hanga makaasne kanarratti marii goonaa hanga xumura qophii kanatti nu faana turan ammallee afeerraa keenya mee obsa jalqaba waa'ee jimaatirraa haa kaasnu. Jimaa maalirra jira maaltu ture kajoo sana eegale. Egaa jimaan akkuma beekamu ji'oota jaaf rakkoon jimaa baha Oromiyaa irratti haalaan wal xaxaatee dhufte. Keessattuu rakkoon jimaatiin wal qabatee uggura jimaarra kaayameen gara alergii haa ta'u akkasumas biyya keessattis gurgurtaadhaan akkasumatti illee waa'ee naggaadota yookaan daldaltoota jimaa fi qotee bultoonni gara gabaa yookaan gara magaalaatti yeroo dhiyeessan hamma jimaarraa argachuu qaban hin argamne. Rakkoon kana hundaa'u uummata daldaltoota qotee bultootaa fi ummata Oromoo keessattuu baha Oromiyaa kan jiruuf jireenyi isaanii jimarratti hirkatee jiru rakkoo keessa galcheeti jira. Kanarratti sababiin ol ka'iinsa duraan gabaa bareedaa gurguratan ture amma sababa magaalota kutaa Oromiyaa adda addaa irratti qaaxarrii itti ol kaasanii fi gibira jechuudha. Daldaltoonni illee bitachuu dadhabanii jimaan duraan biyyaalaas fe'amaa achuma biyya keessa illee karaa Keeniyaa karaa Somaaliyaa magaalota Oromiyaa keessa jiran hedduurraa akkasii fe'amaa garuu baay'inaan baha Harargee keessumaa tan akka magaalaa Awwadaan Galamsoo fi Baddeessaa magaalota gurguddoo naannoo Harargeetti argamturraa kan fe'amuu ture. Amma garuu gabaan san hundi harka badee daldaltoonni illee jimaa achirraa fudhachuu dhiisanii gara Keeniyaa farraa fudhataa jiranii kun immoo hawaasa keenya irratti dhiibbaa akkamii kufaatii akkamii akka geessisaa jiru irraa nuuf kakaasi. Akkuma beekamutti jimaan akkuma ati jettee jimaan baha Oromiyaa keessattuu daldala jimaati isaatii 24 kan beekamtu soodii xiqqoo jechuudha. Yookaan qabeenya guddaa halkan tokkotti gara maallaqa biyya keenyaa gara miiliyoonaatti ol kan lakkaa'amu galgala ittiin sossoo'uudhaan beekamu. Keessattuu daldaltoonni qotee bultoonni akkasumatti illee jimaan gara alaatti ergamuun walumaa galatti qabeenyi magaalaa Awwadaa keessatti sossoo'u akka fakkeenyaatti qabeenya guddaadha. Akkasuma mootummaanis faayidaa irraa argata qaraxa kanarraa yookaan hojimaata gibiraa kanarraa. Kanaan jimaan qotee bultoonni keenya immoo karaa qotee bultootaa irratti kan deebi'u xiyyeeffannu taate qotee bultoonni jimaarraa dhamaatii hedduudha arkee gara gabaatti fida yookaan karaa magaalaatti fida. Jimaan yeroo duraa ni dhaaba ni akaafaa bishaan itti barbaada akkasuma kunuunsa adda addaa godhaaf. Ergasii immoo oomishni jimaa san yookaan giree magaalaaf dhiyaatu qamuudhaaf yeroo ta'utti yookaan magaalaa dhiyeessu yeroo ta'utti fuudhee gara magaalaa geeffata. Gatii ittiin gurguratu deebi'ee immoo maallaqa achirraa argatu saniin jiruuf jireenya isaa ittiin jiraachisa. Aarsaa isaan jimaa kana daldaltootaaf dhiyeessuudhaaf kafalanii kafaluu fi isaan waa meeqa itti dadhabanii bishaan itti barbaadanii jimaa jechuun akka midhaanii yeroo gannaa yookaan immoo gizee roobni roobe qofa kan oomishamu osoo hin taane gannaa fi bonallee ni hojjetama yoo kam xiqqaatee ji'a jaajaatti oomishni irraa galfama. Kana jechuun hawaasni baha Harargee keessumatti ijoolleen isaanii isaan barsiisanii yeroo midhaan hin jirretti illee isa gurguranii midhaan hin bitatan. Jimaan taligaa ummata baha Harargeeti amma garuu sanuutti badee yeroo ammaa kanatti hawaasni bakka jiran irraa illee baqatu jiranii ijoollee lafaa lukaatus dhiiraa dhalaadhaan barnoota irraa danqamanii taligaa irraa argatan san galii san dhabuu irratti miidhaa cimaan akka gahaa jiru karaa sooshaal miidiyaatiin waa'ee jimaa kanaa wal qabatee hanga daldaltoonni akkasuma qotee bultoonni walumaa galatti jimaan biyya keenya keessatti kan argamu gara naannoo Somaaleetii fi naannoo Affaar dabalata immoo gara biyyoota alaatti kan argamu gara Jabuutiitii fi Somaaliyaati
kun hundinuu maqaatee adda addaatiin dhaabbattoota adda addaatiin kan hoggamu waan nama dhibu keessaa taateen jimaa waa hedduudhaatu ta'e wantoota gartee silaa godhamuu hin qabne hedduutu jee jimaan akka fakkeenyaatti sharafa biyya alaatiif galchuudhaan sadarkaa lammaffaarra jira buna akkasumatti illee wantoota hedduutu jira albuuta Oromiyaan qabduu fi qabeenya Oromiyaan qabdu keessaa madiifatti aane jimaan nu akka argatti takkaffaadha jimaan baha Oromiyaa keessattuu hedduu jimaa oomishuun beekama jimaa kana oomishuu jechuun takka ammoo taliiguudhaan beekama jimaa kanarraa waan jimaarraa argatuuni barnoota barachiisa maatiitti jiraachisa yookaanuu hortee mana keessa jiran hojiin guutuun jimaa irratti xiyyeeffata garuu jimaa kanarraa uummanni keenya fayyadamaa jiru midhamaa jira waan barbaadurraa argachaa hin jiru kanaa jecha jimaa irratti xiyyeeffannaan godhamaa ture akkasumas dullii gara marsaa miidiyaa hawaasaatiin gaggeeffamaa ture hanga ammaan tanaatti garuu immoo jimaan furmaatan arganne jechuun kun waan nama dhibu kanarratti immoo mootummaanis ta'ee qaamni dhimma kun laallatu irra deebi'amee xiyyeeffannaa kennamee fi waa'ee jimaa kun furmaata argachuu qaba maaliif jiruuf jireenyi uummata Harargeedhaa yookaan baha Oromiyaadhaa jimaa irratti waan hundaa'uu fi uummanni sanii kadhaadhaaf mudamaa jira maaliif namni tokko yeroo ilmaan isaa waan tajaajilu itti dhabeetti karaa iddoo biraa deemaa ilmaan sanii saddafa facaa kana qofaa miti osoonii fi Oromiyaa Harargee keessa iddoo tokko qofas ta'e wayyaa garuu bakka hundatti bifa wal fakkaataadhaan inni kuni makiinaa Ayisuusii fe'ina jimaa dila maallaqa irra baasanii kiiloo meeqa fe'anii kadeeman fa'aa tiraafikni karaa qabee harka balleessee guyyaa sadi booda jimaan tabaala ta'a jimaan aduu hin danda'amu haadarraa cabnaan. Waa'ee jimaa gisee haftuu jimaan kun akka oomisha biraatti umrii dheertuu jiraachuu hin danda'u sa'aatii 24 yoo jiraate ta'ee jimaan san ni toolaga ni gubata san biraan wantoota gartee silaa jimaarraa argamu hunda argamsiisuu hin danda'u jechuudha gabaabumatti. Kanaaf rakkoon jimaadhaa takka lama sadi jaanii waan dubbatanii bira dabranii miti waan hedduu ulfaataadha. Ati arrii keenya kan jimaa torbaan kana kana fakkaata mee waan itti aanu kan qabattee dhiyaattee yoo jiraate. Jimaa goolabuudhaaf dhaamsa akka waliigalatti kan qabnu hawaasni gaagaamaa jiru kuni qaamni dhimma ilaallatu waan kanarratti akka dalaguu janneeti ergaa keenya simbiraan geenya gara albamaa Saaliyaatti adeemnu. Waan ajaa'ibaatti qabattee dhufte. Saaliyaan artistii Oromoo shamarranii keessaa nama jabduudha akka dhiiraattis yoo jennee ni danda'ama. Dandeettiin isiin qabdu adda Saaliyaan gaafa Oromoon raayyaa fi walloodha sababa siyaasaa sababa gabrummaatiin obboleeyyan isaanii biraarraa adda bahanitti isiin immoo deemtee bakka isaan jiranitti daawwachuun albama yookaan muuziqaatti keessatti isaan wajjin hawaasa bakka isaanii hojii dalaydee turte amma immoo fuulasi karaa baha Oromiyaa xiyyeeffatte waan nama dhibu keessaa takka nama dinqu keessaa artiin baha Oromiyaarraa dhalatte akkasuma achittis guddattee miila baaftee kutaa Oromiyaa bira dabartee Itoophiyaa bira dabartee Afrikaallee gahaa jirti. Kanaaf Harargee guyyaa Harargee jechuudhaani albamni artisti Saaliyaa Saamii akkuma jalqabaate kaaftee waa'ee Saaliyaa Saamii takka lama jaanii kaasuun xiqqaata garuu ammoo akka hojmaata isii haariyaa kanatti qabattee dhufteen waa'ee fuulli isii kan deeffatte baha Oromiyaati Harargee guyyaa yaadannoo Harargee jechuudhaan guyyaa jaalalaa jechuudhaan Harargee irratti xiyyeeffattee galma calanqootti qophiin addaa gaggeeffamee ture mee qophiilee isa keessaa waan xiqqisiifatte takka ammoo waan qabattee dhufteen. Qophii ajaa'ibaati isaan warra galma san keessatti argamee hordofaa ture akkasuma warroota bashannansiisaa turan caalatti nutilleen qaamaan halaala teenyee isaan hojii gammachuu qooddachaa turre galma san keessa qophiin sanii milkiin xumurame kana keessatti namootni aan dinqisiifachuu fedhu haadhuma qophii tanaaf sababa taatee Saaliyuma Saamiiti. fi warroota qophii san hunda bareechaniif akkasuma waahillanisi artistii iskees mazammir kan sirba isa wajji dalagee abbaa manaa isii Taajuddin Ahmadi akkasuma ijoollee hawwisoo tuta baandii afran qalloo kanuma walumaa galatti artistiin Saaliyaa Saamiidha guyyaa san guyyaa bareedaa guyyaa Harargee waan Harargee malu goote hojjette hojiin isin hojjette sanii dhugumatti nama dinqasiisa mee artisti Saaliyaa Saamii guyyaa dheengaddaa albama sana irratti hawaasni abbootii gadaatii fi akkasumas aangaa'onni tokko tokkos argamanii turanii warreen biyya bulchaa jiran keessaa garuu artistoota hedduutu koonsartii sana irratti hirmaatee guyyaan san guyyaa miidhagaa ture
gara siiditti yeroo deebiin ammoo artistii Saaliyaa Saamiidha maal qabattee dhufte? Waan yaadatu keessaa mee waa'ee sirba sanirratti waan baay'ee na qofachiisee fi an jaaladhe tokko jiraate Harargeetti shaggooyyee tana jira ammas daansii akkasuma ammas daaddaa isaa sirboota maqaa garaagaraatiin jiranii kana keessatti haadhaa fi abbaan deemanii dhiiraa hojii yeroo daansii taphattu sittiin dhiisanii yeroo halkan shubbisaaf taphatu ayilii itti baasanii yookaan siistama fayyadamanii nama sanii hojii haasawiteeti ani galgala isaa akkana wal agarraa jaameeti akkasii namni mallattoo olii kaayee manaatti baha garuu kilippi Saaliyaa Saamii keessatti yeroo laalle intalti haada miilatti hidhatteeti qaawa yookaan dhaaba keessaan uraadhaan baastee haada ala keessee raftee namni isin shaggooyyee hojii taphachuu dhufte san haada sana harkisee kaateeti mallattootti wal harkanii jechuudha. Kun jechuun gabaabumatti seenaa abbootiin teenya dur baha Oromiyaa keessatti halkan haadholii teenya itti yaamaa turanii kuni waan aadaa Harargee keessatti yookaan baha uummata Oromiyaa keessatti waan itti yeroo hedduu dubbatamu shaggooyyeen akkuma jirutti ta'ee daddaayisi akkasuma guutumaa kilippii san keessatti wanti ilaalame yookaan viidiyoo san keessatti wanti argame hawaasa bakka bu'ee seenaalee dura abbootiin teenya dabarsaa turan akkaataa fuudhaa heerumaa keessatti ni argama waa hedduu irraa baratama jaanneeti abdanna. Kana qofaa miti artistiin Saaliyaa Saamii bifa hawaasa keenya tokkumsuu irrattis kilippii kana keessatti kaastee jirti walaloo kanaaf yeedaloo kanaaf muuziqaa kana osoo hin ta'in kilippuma siidii qopheesse kana keessatti iskiyaasii hojii taphatan irratti Harargeen jaalalaa Harargeen tokkummaadha Harargeen gammachuu Harargeen hojjechoota hedduu jettee ibsitee jirti dhuguma jechuun kun jechootuma hawaasa baha Oromiyaa saniif ergaan achi keessaa qabu kana mul'ate hawaasa Oromoodhaa tokkummaa keessattuu baha Oromiyaadhaa haalli mul'achaa jiru kun tokkummaa irratti akkasumas qooda gartee artistoonni keenya bahatan akkasuma gootonni keenya yookaan qabsaa'onni keenya kan ganama gartee abaabileen keenya wantoota isaan hojjetan yaadatamuu qabanii Harargee jechuun maalummaa Harargeedhaa san keessatti xuuqanii ilaalanii yaadanii jiranii ummata biraas gahee jira wanni isaan bakka keenya boonii bakka ummata Oromoo boonii artisan keessatti akka nuti ibgarruuf nu agarsiisan haala faffaca'insa ammaan tana hawaasni jiru kanarratti akka hin qoodamne waan nama jechisuuf ergaa akkasii qaba. Anillee nasir waan dabaluun qaba gamanumaan artistii Saaliyaa Saamii galatoomii ulfaadhu ammallee jabaadhu itti fufii jannaani fakkaattuun akkasittis ni jirti alalaasa sagaleetiin anu isin si kaasoo kee bar eenyu keetanii namni kuni sagaleen isi kiloolee ajaa'ibaati artistoota shamarranii hayyummaa fi gurguddinummaa fi dura wallisuudhaan dura addummaatan malee sirba jaalalaatis qabsootis yeroo dhiyeessitu sagaleensi nama ni fachiisu ilmi artistiin tun akkuma beekamu sagaleensi alalaas akkuma ta'e artistii Faaxee Anniyyaati. Artistii Faaxee Anniyyaa dhiyeenya sirba sirnooyyee ija'uun gad dhufte egaa sirba kana keessa nuti wanti agarree obboleeyyan keenya baha Oromiyaa tiktaakirraa gosa wal ciraa jiranii ergaa ajaa'ibaa dabarsaa afran qalloo ittoo humbannaa akkasuma immoo Anniyyaa jettee hunda isaanii bifa tokkummaatiin yaamtee dhuguma Harargeen faca'uu hin qabu. Sirba kana keessatti yoo jiraate bakka kana hedduun irraa dinqisiifadhee hedduun jaaladhe artistii Faaxee Anniyyaatiin galatoomii jechuu barbaada yoo qooda artiin takka qabdu baattee artistii jechuun daawwitii uummataati hawaasni akka ofitti farkuuf waan kana dhaamte ammallee irra deebinee galatoomuu qabdi waan hawaasaan malee akkanuma xeerrii keenya kan torban kana fakkaata waan jabaa takkaatu jira garuu itti fufii jabaadha artistii Saaliyaa fi Faaxeenis fakkoottonni isaanii hundi keessanuu bifuma kanaan deemaadha isiniin jenna dhiironni keenyallee namootni gurguddaan tokkummaa uummata addaan faca'uu jiru kanarratti akka hojjettan abdii isinirraa qaba. Akkasuma ciminni waliin taane waliif taane walumaan taana wal taanaas Oromoon waan irra wal dhabeen qabu jaan waan waliin dhabe malee kanaaf hawaasni keenyaas waan kana hubachuu qaba. Mee obsa karaa artistii keenya Odaa Oromoo nu geessime. Artistii keenya Odaa Oromoo jechuun akkuma beekamu Odaa qofaa miti kuusa uummata Oromooti burqaa uummata Oromooti. Masnaadha. Masnaa yookaan kas jedhanii miti uummata Oromoodha keessattuu artistii Abdii Qopheen walaleessota hedduudha walaloo fi yeedaloodhaafis hedduudha walleessitoota hedduuf kannee hangafoota walleessitoota keenyaa jechuudha.
akka fakkeenyaatti Kadir Seedirraa hanga ilaa artistii Abdisaa Addunyaatti kana qofa miti wallee fi tantaatu walaloo 2000 ol barreesse waan ajaa'iba nama godhu artistii Abdii Qopheedha jiruuf jireenya isaa keessatti yeroo jirutti quuqaa uummata Oromoodha gabbu'ee hawaasa jiruuf jireenya dinagdee fi siyaasaa waa'ee uummataa irratti xiyyeeffatee afaan akka ta'uuf sagalee akka ta'uuf wallisoota irratti nama gumaacha guddaa kenneetu. Nama hojjechaa ture maqaa Itoophiyaan xaqilaa ministeerii jettu kanaawu muummee ministeeraa jechuudha. Muummee ministeeraa jechuun namni yeroo jalqabaatiif jecha kana fayyadame. Isa eenyu jennaan maal fayyadame afaan Oromooti muummee ministeeraa jechuun maal jennaan piraayim ministeeraa jechuun maal jennaan muummee ministeeraa jechuudhaan nama moggaasa kana kenneef artistii Abdii Qophee akka ta'e. Abiyyii fi yookaan immoo Hayilemaariyaamii fi Mallasiif kennee osoo hin taane jecha akkasitti ibsee. Afaan Oromooti muummee ministeeraa jechuun namni yeroo duraatiif lafa kaa'e akka afaan Oromooti gamanumaan namoota beekuu qaba. Artistii gameessa keenya Abdii Qopheedha. Abdii Qopheedha nama waa hunda hojjetee waa hedduus dabre. Kana sirna eebbasaa mee gaggabaabsiitii maal ilaalta? Sirba eebba kitaaba isaarraa. Sirna eebba kitaaba artistii keenyaa kanarratti haa galatoomanii artistoota jajjaboon dhufanii jiranii akka Qamar Yusuf. Artistii Halloo Daawwee. Artistii Halloo Daawwee faan osoo dhukkubsattu osoo mana hospitaala irra deemu jirtu namni kun oolmaa biraa qaba isii fi uummata Oromoo biraa illee oolmaan san dadhabbii kiyyan caalaa jettee achitti argamte Dr. Gammachuu faan illee irratti argamanii jiru. Walumaa galatti hayyootaa fi dargaggoota akkasumas shamarran akkasumas warreen gartee maatii isaa dabalatee dinqisiifamoonni isaa nutis qaamaa fi yaadaan bira turre namoonni hundinuu guyyaa bareedaa ture garuu qophiin xiqqaan akkasii isaanii malu jechuurra haa galatoomuu waan kanaa yaadamee kitaabni barraa'ee seenaan isaa Abdii Qopheedha. Kitaaba tokko qofaa miti kaartaa Oromiyaa irratti yookaan maappii Oromiyaa irratti osoo barreessanii waan dhumuu miti xixiqqaata. Garuu xumura irratti osoo fi gara golabbiin deemnee waa'ee isaa kana Naayil Abdii Qophee ergaa dabarsitee jirti hawaasa uummata Oromoo maraaf. Ergaanis waa'ee siidaa artistii Abdii Qophee akka dhaabbatu irratti kun ammoo xiyyeeffannaa argatee mootummaas ta'ee qaamni dhimmi ilaallatu waa'ee Oromoof Oromummaatiif dhimmamu kuusa yookaan odaa artee kanaaf siidaa jaamee kana caalatti osoo harka jiqeen dhaabbate takka ammoo dahabaan dhaabbatee namatti xiqqaata artistii Abdii Qophee waa'ee isaa himanii dhumuudha. Garuu ammoo arraaf yeroo teenyaan nu nayyamne gara biraatti ce'ana. Qophii kana ni goolamna maal seete wanta sanirratti galma sanirratti qophiin kuni godhamuun gammachuudha uummata hundaafu inni nu isa madaalu jechaa jirra nuti akka keenyatti garuu haa godhame galatooma jechaa siidallee akkuma obsaan kaasee akkuma intalti isaa Naayiliin kaastee godhamuu qaba qaamni dhimmi kun ilaallatu irratti dalaguudhaaf Abdii Qophee artistoonni hedduun gisee intarfuu rakkaasanii dhageenya dhaloota ammaa xixiqqaa warra ammaan tanee galan osoo hin ta'in warri duraanii hundi isaanii ni kaasanii afaaniin dubbachuu qofa osoo hin taane hojiidhaan wanta sana hojii irratti jijjiiruu qaban jenneeti asumaan kana goolamne gara faannutti kan seennu ta'a hanga xumura qophii keenyatti ammallee nu faana turan afeerraa keenya hanga dhumaan hordofa. Haxeerariin teenya tan torbaanii oduulee walitti qabannee dhiyaanne keessattuu gara fannootti tarkaanfannee jirra. Fannoon torbaanota hedduudhaaf gara lolaatti seentee mootummaa wajjin hokkee wal qabaa turte. Ergaa mootummaan Itoophiyaadhaa keessattuu waa'ee TPLF lola goolabeen booda gara araaraatti ce'ee booda humna haaree horachuudhaan isaanis gara lolaatti seenan. Gara lolaa seenanii ammoo yeroo dheertuu daangaalee Oromiyaa ce'uudhaan akkasumas biyyuma keessattuu mootummaa wajjin walitti bu'insa hedduu godhaa turanii kana qofaa miti. Hawaasa uummata nagayaan jiraatu naannoo Amaaraa dabalatee naannoo akkasumatti illee gara naannoo Oromiyaa gara Wallaggaatiin raayyaan akkasumatti illee gara Shawaatti illee hanga tarkaanfatan takka ta'anii turan. Fannoo tana lolli isaanii yookaan akeekni isaanii kan jalqaba qabatanii kaanii fi mee haalli amma irra jira kana mee akkamiin ilaalta kana matakkaatti gaggabaabsitee keessaa ba'uu dandeenya kana. Faannoo jechuun dura maali? Faannoon sirna Minilik jalqabaa ture sanii uummata finciltoota uummata dhiiga namaatiin biyya ijaaruu yookaan immoo biyya jiraachisuu fedhu. Garee murna tokko tamgartee olaantummaa sababoota hundarratti qabattee deemtuu fi amantiidhaanis isaan qofaa miti waa'ee aadaa afaan tokko qoftiin akka biyya tokko keessatti dubbatamu. Walumaa galatti faannoon
ummata birootiif yookaan Itoophiyaa tana keessatti olaantummaa ofii agarsiifachuu malee saboota biraatiif mirga dhiibuu malee mirga saboota biraa eeguurratti hin xiyyeeffattu kan fannoodha takkaaf lama miti lolli isaanii kan tarkaanfatee ture gara dheeraa ture garuu sa'aatii 72 keessatti lola goolabuu turan kanarratti maaltu jaamaa ture. Jalqaba osoo dhuma lola isaanii dhufne isaan Oromiyaa tanarratti ummata Wallaggaa akka badaa lafa isaanii raayis kaasanii namallee akka malatti qaamuma namaatillee duumareef kaatillee akka isaan itti taphachuu turanii seenaa Oromoo barbaraan keessatti kan inni irraanfatamnedha. Seenaan wanti asxaan isaan irra godhanii akkasuma karaa wallootiin illee abbootii amantaa daa'immanii mana jugubuu turanii faannoon uummata maqaa gaarii hin qabne isaan irra dhaabbanni wanni nuti raasooynu hin jiru gara raawwii isaaniitti yeroo itti isin geessinu waggaa dheeraa hidhachuu turanii Tigraay akka godhan arkitanii sanirras dabranii immoo sabab sablammoota biyyattii keessa jiran akkasumatti weeraranii biyya harka isaanii galfachuu fedhanii sanirra dabraniitu 4 kiiloo dhaaluu fedhanii isaan ummata amata shanguutuu hidhate torbaan sadi dure guyyaa sadi keessatti lola injifatamanii galanii jechuudha. Bakka isaan bu'an dhabamanii waa'ee fannoodha akkuma teettee xiyyeeffannaa kan inni fi nutis ta'ee sabni keenyas waan laalluu miti kuniif gabaabsinee yoo bira dabarree irra bareedaadha. Dhagatti gatii yeroo goonu waan hin qabnee fi amma immoo oduu keenya gara biyya alaatti dabarree na fakkaata. Oduu keenya axeerrii torbaaniitiin gara biyya alaatti ammoo hoogganaan ol aanaa waraana Raashiyaatti kan gaggeessaa turan waa'ee lola Yuukireen irratti kaleessa galgala lubbuun isaa dabruu dhagaamee jira. Ajaa'iba dhaadachuu ture. Guyyoota lama dura. Afrikaa guutuu inumaa seeratti baasee. Bilisummaa jalaan oolchaa akkasumatti illee humnoota hidhatan kanneen maqaa islaamaa ta'e hidhatanii socho'an irratti sosso'an irratti dhiibbaan gaggeessaa bilisa baasaa Afrikaa jechuudhaan dhaadachaa ture. Garuu kanaan duratti biyya Raashiyaatti hojii keessatti hooggansa pirezidaantii Ruusiyaadha Piraayim Ministeerii wajjin hedduudha wal dhabanii turan. Sababa isa irraan achirraa deemee gara Afrikaa dhufee achi keessatti fiidiyoo waraabamee ergaan isaa dhagahamee booda guyyaa kaleessa isa dabalatee namoota 10 lubbuun isaanii dabruu dhagahamee jira. Hanga ammaan kanatti immoo waan nama dhibu pirezidaantiin Raashiyaadha Puutiin. Waan kanarraa waan dubbatee hin qabu. Kanaafuu wantoonni dhiyeenya kanatti deemamaa jiru hundinuu waan ajaa'ibaa ta'aa mul'achaa jira. Inni fiilmii isaatis akkuma uummata faannoo hedduu dhaadatee guyyaa muraasatti sa'a 70 meeqa? Sa'a 72 keessatti bittinnaa'isanii akkasuma fakkaatuma sanii innis guyyoota sa'aatii 72 keessatti lubbuun isaa dabree jirti. Fi waayillan isaatillee dhabe egaa kabajamtoota daawwattoota Afranqalloo Diijitaal Miidiyaa hanga ammatti kan irraa haasa'aa turre Axeerrii torbaaniiti. Yoo waan dabaltu qabaattee dabaltu. Wanni dabalatu qabu hanga ammaan tanatti odeeffannoo Axeerrii torbaanii kan baha Oromiyaa irraa hanga addunyaatti isin biraa qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Egaa akkuma beekamutti Axeerriin keenya torbaanii kan biyya keessaa jabalatee hanga biyyoota alaatti qabannee dhiyaannee Afranqalloo Diijitaal Miidiyaa irraa kana fakkaata. Wanni nu hafe tokko illee ni jiru nuusaa. Hin jiru jiraannaan torbaan dhufu walitti deebinaani. Kanaaf har'aaf asuma irratti dhaabbannaa hanga ammaan tanatti kan isin faana ture ana Obsaa Ridwaanii fi anis Testaa Ahmadii gama ogummaa kaameraatiin Salahaddiin Abdulhakiim wajjin turre. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya Afranqalloo Diijitaal Miidiyaan ariira uummataa gama keenyaan nageetti isiniin jenna.